Ashamaar kafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan. Nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa gahu jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha. Oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti mu'ana Muhaa Oromooti. Agaduma sagantaattiin waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Shawaa kibba lixaa aanaa ammayyaatti humni addaa Oromiyaadhaa kan waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin lola guddaa gaggeessaa ture. Lolicha WBO'n injifatamnaan ammoo baqatanii mana barumsaa keessatti walitti qabaman dirooniidhaan mootummaan Abiyyi Ahmad gubee barbadeessuun isaanii himamee jira. Osoo Oromoo morma muramaa jiru humni addaa Oromiyaa dirqamni itti kenname WBO akka lolaniif ammoo bobbaan ijoollee Oromoo tan dhugaa injifachuu waan dadhabaniif gariin isaanii harka laatanii gariin baqatanii shawaa lixaa aanaa ammayyaatti dirooniidhaan rukutamanii dhumuun isaanii himamee jira. Humni addaa Oromiyaadhaa kaleessaa fi dheengaddaas ijoollee Oromoo tan dhugaa WBO wajjin ta'uudhaan bakkoota garagaraatti finxaaleeyyii daangaa Oromiyaadhaa Wallagga baa cabsuudhaan seenanii uummata Oromoodhaa mataa isaanii muraa jiran qolachaa turuun isaanii kan gabaafame. Har'aan tana ammoo shawaa kibba lixaa aanaa ammayyaatti waraana bilisummaa Oromoo WBO lolaa jechuudhaan mootummaan dirqama itti kennee konkolaataa 4 oliin kan bobbaase ijoollee dhugaa dura dhaabbachuu waan dadhabaniif hedduun isaanii ammoo dhumatanii hedduunis harka kan laatan ammoo shawaa kibba lixaa aanaa ammayyaatti deebi'anii yeroo isaan mana barumsaa keessa buufatan mootummaan Abiyyi Ahmad waraana bilisummaa Oromoo baqachuu isaanii erga hubatee booddee ammoo dirooniidhaan guutumattuu gubee barbadeessuun himamee jira. Dhaamsa maayyii humna addaa Oromiyaatiif hayyoota Oromoo irra darbaa jiruun WBO baqattanii shoror keessa Abiyyi Ahmadiin hin gubatinaadha. Meeshaa keessan qabadhaa nagaan harka kennadhaa. Seenaa keessan haaromsaa. Ofiis baraaraa Oromoos baraaraa. Oromoo haa baraarru jechuudhaan waamicha guddaa godhaniifi jiru hayyoonni Oromoodha. Duulli yeroo ammaan tana Oromoo gubbatti banamee adeemaa jiru kun duula hamaa waan ta'eef jecha yeroon kun yeroo obbolaan lamaan ammoo diinummaa lakkisanii diina ofii yookaan kan waloodha waliin ofirraa qolatan malee kan wal dura dhaabbatanii miti. Shirri mootummaan Abiyyi Ahmad oofaa jiru shira hamaa kan Oromoo cabsanii waggaa 100 duubatti deebisuudha waan ta'eef jecha obbolaan lamaan walin rukutinaa wajjin taa diina keessan lafa keessanii fi saba keessan irraa qoladhaa jechuudhaan ergaan jajjabduun hayyoota Oromoo irra darbaa kan jirtu. Humni addaa Oromiyaa hedduunis ergaa kana fudhachuudhaan waraana bilisummaa Oromootti makamaa akka jiruuf hedduun isaanii ammoo fadhiidhaan meeshaa gurguddoo waraana bilisummaa Oromootiif laatanii deemaa jiraachuunis himamee jira. WBO'nis bakkoota hedduutti humna addaa Oromiyaadhaa isaan loluuf dhaqee haala gaarii ta'een simatee ammoo dhugaa sabaa irratti tokkummaa akka qabaatanii fi gama kaaniin roorroo saba gubbatti adeemaa jirtu kana waliin qolachuu akka qaban erga hubachiisanii bakkoota hedduutti humnoota finxaaleeyyii wajjin qolachaa jiraachuu beeksisee jira. WBO'n lola guddaa yeroo ammaan tana finxaaleeyyiin bante kana bakka maratti dura dhaabbachaa jiraachuu kan beeksise. Humni Oromoofiin qabsaa yookaan ammoo Oromoofiin dhaabbadha jedhu martisaatu nu waliin ta'ee diina keenya uummata keenyarraa qolachuu qaba jechuudhaan poolisii Oromiyaa dabalatee raayyaa ittisa biyyattii akkasuma poolisii federaalaatii fi milishaafis waamicha guddaa dabarsee jira. Hiriirri guddaan qeerroo fi qarreen Oromoodha. Uummanni Oromoo barattootaa fi hayyoonni Oromoodha. Oromoon morma isaa muramuu hin qabu lafa isaa gubbatti ni gaha jechuudhaan jalqaban. 4 kiiloo buufata Abiyyi Ahmad illee balbala isaa rukutee Riippaabilikaan gaardonni Abiyyi Ahmad eegan kan sabaan Oromoo ta'anis Oromoo baraaruudhaaf qophiidha. Oromoo ammoo baraaruudhaaf Oromoo ta'uu qofa nu feesisa jechuudhaanis waamicha kana gubbatti hirmaatanii jiru. Abiyyi Ahmad otuma alattuu ammoo hiriira kana niin fashaleessa jedhee yaadaa jiru. Riippaabilikaan gaardi isa eegaa jiran suuraalee garaagaraatii yeroo ammaan tana saba isaanii cinaa akka jiran ifatti mul'isaa kan jiran. #OB barreeffachuu yookaan Oromoo haa baraarru jechuudhaan kan mul'atan Riippaabilikaan gaardonni Abiyyi Ahmad biyya alaatti erguudhaan barsiifatanii fi ittiin of eeguudhaa fi akkasuma kanaan duras waraana bilisummaa Oromoodhaa ittiin rukutuudhaaf qopheeffatan yeroo ammaan tana fincila diddaa gabrummaa qeerroon Oromoodhaa gaggeessaa jiru. Oromoon morma isaa muramuu hin qabu lafa isaa gubbatti ni gaha jechuudhaan finiinsee adeemaa jiru kanatti makamuudhaan Riippaabilikaan gaardiin Abiyyi Ahmad ofiin eegaa jiranis yeroo ammaan tana sochii uummata Oromoo kanatti makamee quuqama saba isaa akka qabus ifatti mul'isuun qawwee Abiyyi Ahmad mataa gubbaas ajjati gudii uumee jira. Suuraaleen #OB
wabii ofirraa qaban ammoo kan Oromoo haa baraarru jedhu Riippaabilikaan gaardoota Abiyyi Ahmadiin kan maxxanfamanii fi akkasuma ammoo kan barreeffaman fuula sooshaal miidiyaa kan akka Feesbuukii, Tiktookii fi akkasuma ammoo Tiwiitara hedduus dhuunfatee jira. Riippaabilikaan gaardii Abiyyi Ahmad eegaa jiran gurri isaanii saba isaanii bira akka jiruu fi quuqama sabaa akka qaban ifatti kan mul'isan ammoo Abiyyi isaanumaan deebisee sabicha sodaachisuudhaaf yaalaa kan ture Riippaabilikaan gaardii kan sabaa akka ta'e ifatti itti mul'isee jira. Oromoo haa baraarru kana gubbatti humni addaa Oromiyaadha. Poolisiin Oromiyaa akkasuma gama kaan Riippaabilikaan gaardii fi gama biraatiin ammoo raayyaa ittisa biyyattii keessas qaamoleen garaagaraa irratti hirmaachuudhaan mormii uummanni Oromoodha dhageessisaa jiru mormi keenya muramuu hin qabu jechuudhaan yeroo ammaan tana adeemsisaa jiran kana cinaas dhaabbatanii mul'atanii jiru. Oromoon jabaate yeroo tokkummaadhaan keessaa fi alaan jabaatee akkanatti dhaabbatu kan ammoo diina jala fiigus gara saba isaatti deebi'ee sabaa wajjin hin jira jechuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmad ganee ifatti mul'isee jira. Humni addaa Oromiyaatii fi poolisiin federaalaa akkasuma raayyaa ittisa biyyattiitii fi humna Riippaabilikaan gaardii keessaa guutumattuu kanneen sabaan Oromootaan gocha yeroo ammaan tana humni finxaaleeyyii raawwachaa jiran mataa Oromoodhaa muranii ammoo sibiilatti suuqanii naannoo Amaaraatti galchuudhaan kan itti dhiichisaa jiran kanaaf akka gammachuu hin qabnee fi garaan isaanii booree akka jirus ifatti kan himan yeroo ammaan tana masaraan araa kiiloo Abiyyi Ahmadis muddamaa waan jirtu fakkaatti. Abiyyi Ahmad kan inni ofiin eeguuf achi kaayyatee fi akkasuma ammoo sabicha kana keessaa hin bee sabichi na jalatti gajjeetis hin bulu yoo ta'e waggaa 1,000 cabanii akka duubatti deebi'aniin godha jechuudhaan ittiin dhaadate ittiin doorsisaa kan ture ammoo Abiyyuma duuba dhaabbachuun sabaaf akka jiruu fi saba cinaas akka jiru kan itti argisiise humni Riippaabilikaan gaardii kun humnoonni birootis ammoo guutumattuu ijoollee Oromoo cinaa akka jiranii fi Oromoon ammoo yeroo itti hammaate tokkummaadhaan dhaabbate ofirraa qolachuu akka qabus Riippaabilikaan gaardoonni kunneen kan maqaa isaanii hin eerinii fi akkasumatti illee iddoo dhaloota isaanii hin eerin uummata Oromootiif waamicha guddaas dabarsanii Oromoo haa baraarru kana gubbattis hirmaachuu isaanii ifatti mul'isanii jiru. Poolisiin Oromiyaa qabsoo uummata isaaniitti dabalaman dhaadannoo daangaan Oromiyaa haa kabajamu jedhu qabachuudhaan diina daangaa ce'ee uummata Oromoo weeraru saba ofirraa ittisuudhaaf kutannoodhaan kaanii jiraachuu kan beeksisan ajajoonni poolisii Oromiyaadhaa doorsisaa akka jiranii fi poolisoota Oromiyaatis hedduu isaanii hidhaa keessa buusaa jiraachuun kan himame keessattuu jiddu galeessa biyyattii Shawaa dabalatee akkasuma Wallagga Baatii fi bakkoota garaagaraatti poolisii hedduu isaanii uffatarraa yaasanii hidhannoo hiikkachiisuudhaan mana hidhaattis galchaa jiraachuun himamee jira. Poolisiin Oromiyaa qabsoo uummata bal'aatti dabalaman dhaadannoo daangaan Oromiyaadhaa haa kabajamu jedhu qabachuudhaan yeroo ammaan tana saba isaanii cinaa akka jiran ifatti kan mul'isan ajajoonni raayyaa ittisa biyyattiitii fi akkasuma humna addaa Oromiyaadhaa waliin ta'anii ajaja gubbaarraa dabarsaniin poolisii federaalaatiin hedduu isaanii walitti qabanii tumaa akka jiranii fi hidhaa akka jirantu himamee jira. Poolisoonni Oromiyaadhaa guutuu biyyattii keessatti bakkoota garaagaraatti uummata cinaa akka jiran ibsachaa kan jiran poolisoonni Oromiyaa kunneen Amboo dabalatee Gincii fi akkasuma gama kaaniin ammoo Wallagga Bahaa bakka fannoo yeroo ammaan tana uummata itti fixaa jirtu kanattis uummata cinaa akka jiran himachaa kan jiran kanaan mootummaan Abiyyi Ahmad muddamsu jabduu keessa kan galee ajaja gubbaarra itti dabarsuudhaan hedduu isaanii walitti qabee uummatumaa wajjin fixaa jiraachuun isaaniitis himamee jira. Akkuma kanaan dura gaafa obbo Lammaa Magarsaa aangoo gubbaa turan gaafa naannoon Somaalee daangaa Oromiyaa cabsuun uummata keenya buqqaafte poolisiin Oromiyaadhaa aantummaa saba isaaniitiif qaban mul'isan amman tanas irra deebuudhaan ifatti mul'isaa kan jiran ergaa fi akkasuma waamicha uummata Oromoo fi hayyoota Oromoo qeerroo fi qarree fi haawwan Oromoo fudhachuudhaan poolisiin Oromiyaa gama saba isaanii goruudhaanis yeroo ammaan tana diina daangaa Oromiyaa cabsee dhufe morma keenya itti kennine daangaa Oromiyaa irra deebisuuf qophii jechuudhaan Oromoota cinaa hiriiranii poolisiin Oromiyaadhaa uummata Oromoo tiksaa jiraachuu kan himan ammoo gochaa mangubbatti raawwataa akka jiruu fi raayyaan ittisa biyyattiitii fi poolisiin federaalaa bakkoota hedduurraa isaan guuraa jiraachuunis beekamee jira. Oromoon keessaa fi alaa tokkummaadhaan kee ofirraa qolachaa kan jiru diina isaa akkuma gaariitti mootummaan Oromoo cabse jedhee ammoo dhaadachaa tures yeroo ammaan tana muddamsuu jabduu keessas waan galee fakkaata. Gochi yeroo ammaan tana humna Riippaabilikaan gaardii
poolisii Oromiyaa fi humna addaa Oromiyaadha ummatatti akkama kaman godhaa jiru ammoo gochoota hammeenya fannoon ummata Oromoo irratti raawwachaa jirtu keessaa muraasa isaanii hawaasa Oromoo Walloo ambulaansii irraa buusuudhaan cuubeedhaan waraananii kaan ammoo dhakaadhaan kan ajjeesaa turanii fi hawaasa Oromoo Walloo konkolaataa FCR tokko guutuu ammoo gabbuusuudhaan xiyyitii qusadhaa jecha artistoonni Amaaraa waliin taanii karra shanaa fixaa turan waan arganii fi Wallagga dhufanii qabeenya ummataa saamanii mana gubanii nama ajjeesanii morma namaa muranii sibiila irratti ammoo diranii alaabaa isaanii mirmirsaa gaafa galanii ammoo gubbatti dhiichisan kun garaa isaan nyaate gama saba isaanii gorra mootummaan Abiyyi Ahmad kan muddamsuun waan qabatuuf lakkisu wallaale walumatti qabee matumaa wajjin haleellaa qilleensarraa fi lafoodhaanis humna biraatiin gubbatti gaggeessaa jiraachuunis himamee jira.